Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana sagada waaqummaa akkamitti sagannaa, maal jechaa sagannaa viidiyoodhaan nutti agarsiisii jettanii na gaafattanii turtan waan ta'eef saganni waaqummaa akkamitti akka sagadamu isinittan agarsiisa jechuudha viidiyoodhaan. Dabalatammoo sagada waaqummaa kana gaafa sagannu callisneetuma sagannamoo dursinee kadhannaa gochuu qabnaa? Tooftan ittiin hafuura hamaa sagada waaqummaa kana keessatti ittiin himuu akkamii kan jedhus gaafattanii turtanii. Gaafii kana gabaabsitinan akkamitti akka sagaduu qabdan, hafuura hamaas bifa kamiin akka hidhuu qabdan isinittan hima jechuudha. Iddoon sagadaa yookiin iddoo kadhannaa kaameraadhaaf yookiin viidiyoodhaaf isinitti mijachuu sirriitti isinii mul'achuu dhiisuu danda'a. Egaa caafii isaa yoo argitan isinii galuu danda'a waan ta'eef sirriitti hubannoodhaan akka hubattaniin isin gaafadha. Jalqaba irratti saganni waaqummaa maal jechuudha? Maal jechaa sagannaa? Akkamitti saganna kan jedhu viidiyoo kanaan dura hojjedhe keessaa yoo ilaaltan sirriitti argachuu dandeessu. Dabalata egaa saganni waaqummaa kun waggaadhaa hanga waggaatti kan sagadamu, ayyaanota irras kan sagadamu, sababni isaas Waaqayyo yeroo inni ittiin galateeffatamne waan hin jirreef saganni waaqummaa kun Waaqayyoodhaaf qofa waan sagadamuuf ni saganna jechuudha. Dabalata sagada waaqummaa akkamitti sagaduu qabnaa kan jedhu viidiyoodhaan isinitti nan agarsiisa. Maal jechaa akka sagannu sagaleedhaan. Isa dura garuu kadhannaadhaan booda sagannamu moo kadhannaadhaan dura saganna kan jedhuuf egaa akkan ani baradhetti akkan beekutti Waaqayyoon akkanaa ibsetti ofii kiyyaas immoo itti fayyadamee akkam firii irraa argadhetti isin barsiisaa isinitti hima jechuudha. Kana caala immoo manni kiristaanaa keenya galaana waan ta'eef abbootiin keenya kallattii adda addaan barsiisuu danda'u. Akkuma itti fayyadamanii bu'aa irraa argatanitti namoonni isinii ibsuu danda'u waan ta'eef kanaaf egaa kanas ta'ee sana dhiibbaan inni qabu hin jiru waan ta'eef iyyuu akkaataan ofii bu'aa irraa argadhetti isinitti hima. Jalqaba irratti amma iddoo kadhannaa qopheeffattu jechuudha. Iddoo kadhannaa erga qopheeffattanii booda iddoo kadhannaa kanatti kan isin sagaduu qabdanii. Baay'een keessan immoo biyya hambaa keessa jirtu waan ta'eef carraa argattan kamittiyyuu fayyadamtanii iddoo isinii mijachuu danda'utti sagaduu ni dandeessu. Garuu barnootaaf akka isinii ta'u gaafa biyya keessanitti galtan biyyatti wanti isin rakkisu waan hin jirreef iddoo kadhannaa ni qopheeffattu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kadhannaa yookiin fuula iddoo kadhannaa keessanii dhaabbattanii kadhannaa gabaabaa gochuu. Fakkeenyaaf akka isinii galuuf galata maaramii ni kadhannaa jennu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Waaqa tokko kan ta'u maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutti qulqulluu ulfaatoo kan ta'an sadummaatti Sillaaseetti amanuuf kadhachuudhaan yaadina koo seexana singanaa asmanaadha koo mana kiristaanaa kana fuuldura dhaabbadheen singanaa kanaafis ragaan koo maaramiidha. Addunyaa kanattis addunyaa isa dhufuttis isheedoo furkoo taasifadheen yaadina koo seexana singanaa. Gooftaa siif bitamnaa, yaa gooftaa maqaa kee qulqulluu ni galateeffannaa. Hundumtuu kasiif sagadu siif sagannaa. Arrabni hundumtuu siif bitamaa. Waaqa waaqotaa gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa sidha uumaa foonii fi lubbuu sidha. Isinis yeroo kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa jedhee qulqulluun ilmi kee akkuma nu barsiifte si waammannaa. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'ee eegamu, mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Buddeena keenya irraa fuudhuuf kenni yakka keenyaas nu dhiisi. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsatti nu hin galchine. Amaarraan walchi malee mootummaan kan keeti yoo innis galanni isaan bara baraatti amiin. Nagaa ergamaa Gabrielii qulqulluutiin yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa siin jenna yaada keetiin durbuudha foonkeetiin dubaroodha. Yaada Waaqayyo Soomaasiif galanni haa ta'u. Dubartoota keessaa kan eebbifamte firiin garaa keetis kan eebbifame kennaan kan guddamte gammadii waan keessa wajjin jiru jaalatamaan makee. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhatu cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin. Kun egaa viidiyoon akkasinitti hin dheeranneef haala lamaan sagada waaqummaa kan sagaduu dandeessu. Tokkoffaa kadhannaa kana guutummaatti
kadhattanii dhumarra sagaduu ni dandeessu. Osoo kadhannaa homaa isin jalqabin sagaduu ni dandeessu. Garuu inni filatamaan osoo kadhannaa homaa hin jalqabin yoo sagaddan gaariidha. Gaafa sagaddan kana hafuurota hamootaa kana hidhuu qabdu. Isin seefa Sillaasees kadhannaa gaggeessaa, galata maaramees gaggeessaa, kadhannaawwan gurmoo ergamootaas gaggeessaa, kadhannaa barbaaddan gaggeessaas. Dursa garuu otoo kadhannaa hin jalqabin dursa sagada waaqummaa kana sagaduu qabdu. Maaliif? Sagada waaqummaa kana sagaduudhaan hafuuricha erga dhiitanii booda hafuurichis akka inni gubatuuf kadhannaa kana kadhattu jechuudha. Dhumarratti gaggeessitu hafuura kana. Maaliif gaafa isin kadhannaa kana kadhattan gaafa isin sagaddan ni gubata waan ta'eef. Jalqaba irratti jechuudha. Gara iddoo kadhannaa keessanitti garagaltanii erga kadhannaa gabaabaa akkana jettanii kadhattanii booda yaa Waaqayyo yaa uumaa koo jireenya kiyya keessa galee jiruu fi jireenya kiyya kan jeequ humna hafuura hamaa hunduma akka inni injifadhu ati naaf eeyyami. Beekee osoo hin beekin kan si gaddisiisee akka kiyya hunduma naaf dhiisee ati natti araarame. Dhiifama naaf godhi. Afaan kiyyaan dubbachuudhaan, sammuu kiyyaan yaaduudhaan, luka kiyyaan deemuudhaan, harka kiyyaan qabachuudhaan waan inni si gaddisiise hunduma yaa Waaqayyo dhiifama naa godhi waadaa qulqulloota keedhaaf jedhi natti araarame jennee kadhannaa gabaabaa erga goone booda egaa guyyaa har'aa kana hafuuronni hamoonni jireenya kiyya keessa seentanii jireenya kiyya kan jeeqxan, gaa'ila kiyya kan jeeqxan, ijoollee kiyya kan jeeqxan, jiruuf jireenya kiyya kan jeeqxan, carraa barnoota kiyyaa kan cuftan, hojiin ani hojjedhu akkanan hojjedhee ittiin milkoofne kan gootan afurri matatii, afurri salaabii, afurri jinnii, afurri aynixilaa, afurri budaa, afurri sibsibii, afurri jaatamijaa, afurri ulumnumaatii, afurri lusuufarii, afurri zaarii, afurri xoqaarii, afurri callee, afurri ateetee, afurri qaallichaa, afurri boorantichaa, afuronni hundumti keessan. Egaa yeroo keessan gabaabsuu fi afuronni hundumti keessan jiruu fi jireenya kiyya keessa kan jirtan. Qaama kiyya rifeensa mataa kiyyaa hanga qeensa miila kiyyaatti kan jirtan. Samiirras, dacheerra, qilleensa irratti hidhamtanii kan jirtan. Siyoolii keessa teessanis kan na jeeqxan jireenya kiyya kaniitan. Maqaa uumaa kiyya Sillaaseetiin, maqaa qulqulluu Mikaa'eliitiin, maqaa waadaa araaraa kidaana miratiitiin, maqaa fayyisaa addunyaa Iyesuus Kiristoosiin, maqaa Amaanu'eeliin, maqaa madaanalamiitiin, maqaa Sillaaseetiin guyyaa har'aa kana hundumti keessan bakka jirtanitti hidhamaa maqaa Waaqayyootiin sinidheera. Jireenya kiyya keessa seentanii waa gochuu akka hin dandeenye maqaa Waaqayyootiin hojii keessan isa dabaa akka dhaabdan maqaa Waaqayyootiin sinidheera. Maqaa Sillaaseetiin, maqaa qulqulluu Mikaa'eliif qulqulluu Gabreeliitiin, maqaa waadaa araaraa kidaana miratiitiin, maqaa dubaroo Maaramiitiin sinidheera. Hundumti keessan jireenya kiyya keessatti kan na jeeqxan, sammuu kiyya kan na dhukkubsitan, fayyaa kan na dhorkitan, maallaqa kiyya karaa adda addaatiin kan bittinneessitan, akkanan hin guddanne foonnis lubbuudhaan kan na gootan maqaa Waaqayyootiin guutummaa qaama kiyyaa gallakkisaati, jireenya kiyya gallakkisaati, qabeenya kiyya gallakkisaa, gaa'ila kiyya jiruuf jireenya kiyya gallakkisaati. Maqaa Sillaaseetiin hafuurri hamoonni kun hundumti keessaniyyuu adda kiyya irratti hidhamaati. Maqaa Sillaaseetiin Sillaaseedhaaf nafaana jilbeeffattanii sagadduu. Waaqayyo sinaa gubu, Sillaasee sinaa gubu, Mikaa'elli sinaa gubu, Gabreelli sinaa gubu. Baqattanii dhokattanii akka hin deemne, anarratti miidhaas akka hin gaggeessine, sagada kana jalaas akka hin miliqne maqaa Sillaaseetiin sinidheera hidhamaa. Ana faana sagadaa dhuma kadhannaa kiyyaa irratti hundumti keessaniyyuu gubattanii gara siyoolitti ni deemtu. Waaqayyo sinaa eegu, Mikaa'elli sinaa eegu, miliquun dhokachuun akka isiniif hin danda'amne samii fi lafti sinaa gubu. Bakka ani jiru qilleensi mana kana keessa jiru hundumtuu siiliin qulqullootaa mana kana jiru waadaan kidaana mirati, waadaan qulqulluu Gabreelii, waadaan qulqulluu Abuna Garba Manfas Qidduus sinaa gubu. Waaqayyo sinaa hidhu hidhama. Yaa Waaqayyooti immoo kana raawwachisi. Ergamaa kee qulqulluu Gabreelii naa ergi, qulqulluu Mikaa'elii naa ergi. Jabina naa kenni, humna hafuura hamaa kana akkanan injifadhuuf immoo ati na gargaari. Ameen. Jennee erga hafuura kana hine hafuurri kun amma hidhameera jechuudha. Nurras haa ta'u, nama jaalannu maatii keenyarras haa ta'u, yoo barbaanne nama sanirra kan jirtanis gara kiyyatti kottaa adda kiyya irratti hidhamaa jennee
yoo nuti hiine hafuurri kun amma egeruu deemuu hin danda'u. Maqaa Waaqayyootiin hiine adda keenya irratti hineera jechuudha. Kanaaf amma hafuurri adda keenya irratti hidhame kun akka inni gubatee jireenya keenya, qaama keenya, guutummaa qaama keenyaa dhibee kan nutti ta'e, waan adda addaa kan nutti ta'e hundi gallakkisee akka inni deemuuf amma erga adda keenya irratti hine adda keenyaan kufnee gimbaarii keenya kanaan lafa tuqnee sagaduu qabna jechuudha. Gaafa sana ni gubata waan ta'eef maaliif hin sagadu jedhee samii irraatii waan gara lafaatti gad darbatan. Anaaf sagadamuu qaba malee inni sagadu jedhee waan dideef jechuudha. Gaafa nuti sagannu guutumaa guututti ni barbaadaa jechuudha. Kanaafuu ani fakkeenyaaf amma kitaabota na bira jiran keessaa kun amma fakkeenyaaf Seefa Sillaasee fi Qabsuuraa Sillaasee jedha. Siilii Sillaasee qaba waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha. Kana lafa godhee minxaafii inni jira waan ta'eef minxaafii kanarra godhee sagaduu nan danda'a jechuudha. Yookiin immoo fannoo guddaa yoo qabaattan lafa godhu yookiin macaafa qulqulluu yoo qabaattan lafa guutanii yookiin siilii qulqullootaa keessaas kan barbaadan lafa guutanii irratti sagaduu dandeessu jechuudha. Amma hafuurichi hidhame waan ta'eef amma sagada kanan sagada jechuudha. Lafaana sagada. Abbaaf nan sagadaa. Ilmaaf nan sagadaa. Hafuura qulqulluudhaaf nan sagadaa. Abbaaf nan sagadaa. Ilmaaf nan sagadaa. Hafuura qulqulluudhaaf nan sagadaa. Abbaaf nan sagadaa. Ilmaaf nan sagadaa. Hafuura qulqulluudhaaf nan sagadaa. Abbaaf galanni haa ta'u. Ilmaaf galanni haa ta'u. Hafuura qulqulluudhaafis galanni haa ta'u. Abbaaf galanni haa ta'u. Ilmaaf galanni haa ta'u. Hafuura qulqulluufis galanni haa ta'u. Abbaaf galanni haa ta'u. Ilmaaf galanni haa ta'u. Hafuura qulqulluudhaafis galanni haa ta'u. Alleluuyaa Abbaa. Alleluuyaa Ilmaa. Alleluuyaa Hafuura qulqulluu. Eebba isaa kan nuuf kenne. Humna isaa kan nuuf baay'ise. Hanga yeroo kanaatti kan nu dhaabe. Karaa gaarummaa isaarra kan nu qajeelche. Tolummaa isaanii kan nu eege. Karaa ifa isaarra kan nu qajeelche. Qulqulluu Waaqayyoo. Qulqulluu jabaa. Qulqulluu isa jiraataa. Qulqulluu Ilshaadaayi. Qulqulluu Adonaayi. Qulqulluu Yaahweh. Qulqulluu Sabaoot. Qulqulluu Yesuus. Qulqulluu Kiristoos. Qulqulluu Amaanu'el. Qulqulluu Ilma Dubroo Maariyaam. Kabajnii fi galanni siif haa ta'u.
Bara-baraan. Amin. Amma egaa Waaqayyo nu gargaaree sagada waaqummaa kana saganneera jechuudha. Sagada waaqummaa kana bifa kanaan erga sagannee booda amma kan nu hafu kadhannaadha. Kadhannaa barbaanna. Galata maaramiis barbaanna. Galata waaqaas barbaanna. Seefa malakootiis barbaanna. Seefa sillaasees barbaanna. Isin kadhannaa waraqaa qabdan kamiyyuu sa'aatii otoo hin daangessin amma barbaaddan kadhachuu dandeessu. Erga kadhattanii kadhannaa keessan xumurtanii booda kadhannaa keessan bifa kanaan sassaabbachuu qabdan. Kadhannaa keessan erga xumurtanii hafuurichi isinii tan sun ni gubata. Gaafa isin sagaddan ni gubata. Gaafa isin kadhannaa gootan ni gubata. Kanaan booda mallattoo adda addaa isinii kennuu danda'a. Qaama keessan keessa dukaan gabataatti akka waan raammoo isin keessa deemuu danda'a. Mallattoo adda addaa isinitti agarsiisuu danda'a. Qaamni keessa isin gubuu danda'a. Akka nama elektirikiin qabee tasa qaamni keessa isin butamu tasa rifachuu isin dhiyaachuu danda'a yookiin isinitti mul'achuu danda'a. Mataa bowwoo dhukkubbii mataa bowwoo cimaan isin qabachuu danda'a. Mallattoo adda addaa isinitti agarsiisa. Viidiyoon akka isin jalaan deemneef isin gabaabsa. Erga kadhannaa keessan xumurtanii booda moqoxoraa kan qabdan moqoxoraa keessan eebbifattu jechuudha. Moqoxoraa keessan eebbifattu. Maal jedhanii akka moqoxoraa eebbisan immoo isiniifan hojjedha kutaa itti aanu keessatti. Moqoxoraa kan hin qabne xawaafii yookiin immoo dirqama yoo kan isinitti ta'u ta'e uumaa argachuu hin dandeessan. Xawaafii illee yoo ta'e chaarjarii illee fayyadamuu hin dandeessan. Maqaa waaqatiin wanti eebbifamne sun hin eebbifamu waan ta'eef maal jennee akka moqoxoraa eebbifamu isinitti hima. Kun barnoota mana kiristaanaa keenyaa garuu akka isin fayyitaniif waan ta'eef malee moqoxoraadhaan ala waa biraa fayyadamuu hin dandeenyu. Akka barnoota mana kiristaanaa keenyaa garuu keessa beekannoodhaan namni argachuu hin danda'u waan jedhurra xawaafii yoo argattan baay'ee baay'isa jechuudha. Isa fayyadamuu dandeessu. Isa eebbistanii isaan fayyadamuu dandeessu. Moqoxoraa kan hin qabne bifa sanaan fayyadamuu dandeessu isiniin jedheera. Isaan booda hafuuronni hamoon qaama kiyya keessa jirtan dhukattanis kan jirtan rifeensa mataa kiyyaa hanga qeensa miila kiyyaatti kan jirtan adda kiyya irratti hidhamtanii kan jirtan hafuurri budaa, hafuurri nexilaa, hafuurri jinni, hafuurri salaabii, hafuurri matatii, hafuurri xoqaarii, hafuurri zaarii, hafuurri dalmootii, hafuurri qaallichaa, hafuurri jaatamii ilmaatiin fufarii, seexanoonni agaanintoonni hundumti keessan jettanii maqaa isaanii hunda waamtanii maqaa waaqayyootiin hidhamtanii qaama kiyya irratti kan jirtan qilleensa irratti hidhamtanii dhukattanii kan jirtan maqaa waaqayyootiin maqaa sillaaseetiin qaama kiyya keessaa bahaatii si walitti hidhama. Waaqni sinaagu, Mikaa'elli sinaagu, Gabreelli sinaagu, Mikaa'elli sinaagu garaa kan sin boqoqsoote garaa kiyya kan na boqoqsitan isaan garaa kiyya keessatti kan kuusan hafuurri budaa kan akkas godhu yeroo baay'ee mataa kiyya kan na buudan yoo mataan kan sin buude ijji kan sin buude maqaa waaqayyootiin hafuurri budaa hafuurri nexilaa maqaa sillaaseetiin walitti kan hidhamtan ta'a. Waaqayyo sinaagu qaamni kiyya bifa ta'e sinaagu sillaasee sinaagu maqaa madaanamaniitiin maqaa sillaaseetiin gubadha. Fakishaa kiyya irra kan jirtan hafuurri xoqaarii hafuurri zaarii keessattuu jechuudha asirra kan ta'an maqaa madaanamaniitiin hafuurri jaatamii hafuurri namaatiin sufarii seexanoon maqaa madaanamaniitiin maqaa sillaaseetiin walitti kan hidhamtan ta'a. Waaqayyo sinaayi hafuurri salaabii harka kiyya irra teessanii sallabdan qarshiidhaan kan natti ergamtan lamaan kan natti ergamtan maqaa madaanamaniitiin jireenya kiyya kan beektan sammuu kiyya kan na bobeessitan fayyaa kan na dhorkitan carraa jireenya kiyyaa kamiitan carraa kiyya fuutanii namaaf kan kennitan maqaa madaanamaniitiin maqaa sillaaseetiin si walitti hidhama. Waaqayyo sinaaguu bara baraaf si walitti hidhama. Sillaasee sinaaguu Mikaa'elli sinaaguu maqaa madaanamaniitiin hidhama. Lammaffaa jireenya kiyyatti akka hin deebine maqaa waaqatiin sin abboomeera. Dhukattanii akka ana irratti hin hafne dhukattanii qilleensa irratti akka hin hafne maqaa madaanamaniitiin guutummaa qaama kiyyaa jireenya kiyya gallachiisaatii
maqaa madaananii maqaa Sillaaseetiin yoolitti hidhama Waaqayyo sinaagu Waaqayyo isinitti haa beekamu. Anaaf kan fayyina isin immoo kan ibiddaa isinitti haa ta'u. Amiin jettanii bifa kanaan kadhannaa keessan xumurta. Yaa abbaa keenya jettanii bifa kanaan kadhannaa keessan xumuruu dandeessu. Viidiyoon akka isinitti dheerannee fi kanaaf saganni waaqummaa kutaan inni jalqabaa bifa kanaan sagadama. Saganni waaqummaa gosa afurtu jira. Isaan hafan immoo tartiibaan yoo fedhii qabaattan namoonni hundumtuu nu fayyadeeraa itti fayyadamne irra jettanii ragaa kan baatanii yoo jiraattan yoo isin fayyade yoo irraa fayyadamtan kutaa kutaadhaniin ni ilaalla. Moqotoraas gaafa bitanne yeroo itti fayyadamnus maal jennee akka eebbifachuu qabnu immoo isinitti himaa isinin barsiisaa. Kan nu barsiisu Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Waa guddaa akkasirraa argattan abdiin qaba. Nagaan tura. ሼር ጎዳ ቪዲዮ kan namoota hundumaa biraa akka ga'u wasbaata Egzaabeer